meefi waldaasi komandoo Ameerikaa. Gadi buufadhee guutuun isaa kana jira bakka kanatti ani shamarran arsiyoo arrabsee jiraadhe kuloo ragaa naabaa jedheeni itti kennu. Wallaahi wabbillaahi dhiifama na gaafatan waan hunda dhageeffatanii namni karaa ittiin maqaan hanga har'aatti garuu ittiin waqafamaa jiraani fakkeenyaaf dubbisan akka waan ofii kiyyaa jedhee reediin arsii arrabsee shamarra arsii arrabsee jedhanii maqaa ittiin na waqqasaa jira nagamma maaliif? Kijibaa fi ofirraa dubbachuu dhabuun kiyya namee durraa kaka'e. Ammallee mucattiin tun siigalee waan baay'eedhaan jette gaafa ima callisaa deemte namni badama si godhaa deema. Hammeenya. Kanaaf waa ofirraa deebisuu akka bareedu. Maaliif si afoo dhaabadde beektaa reedii keelaal wanni si afoo dhaabaddee maadinni. Niitii tante jiraachifataa harta miti lachuu. Taanillee way kiraa manaa namni irraa si kanfalaa jira. Way ilmoo namni si barsiisaa jira. Way ilmoo namni uffata irratti jijjiirataa jiraachifataa jirta jechuudha. Ummata hudduu uffata quban qabne hudduun isaanii yuutuubiidhaa fi miiseenjara abbaa 90 keessa ciistu. Adda gabbaatee wannummaan ati deebii isaanii kennituuf hin jirtu. Hoolonni haa iyyitu addas borus ni iyyiti. Ignoor gootee bira taru. Intala ammoo ofirraa himattee narraa qabiyyatti ofirraa himatte abbaa manaatitti. Nama akkanaati nama qulqulluu narraa qabiyyatti himatte dubartii jaarsumatti himatan. Ada yoo haati seenaa tartee si arrabsite aslimaa narraa qabiyyattaa jechuudha. Narraa qabiyyatte tartee daangaa dabartee yoo si arrabsite san ijaaf ijatu arga. Si galee san ijaaf ijatu arga. Anama viidiyoo dheengaddaa san argee nama akkam akkati taate gatii si waliin nyaadhee si argee si beekuuf jecha viidiyoo san argee ayyaa hin jiraatu waan miimoorii keessaa haroomfame. Kan bar dheengaddaa waan kana nageenye barana yoo viidiyoo kana arge ka iiditi godhanii wali guuranii fidan kana arge adaa gurbaan kun nama akkanaatii siin jedha akkuma jette. Waan akkanaa kana qabaa bar deebi'ee bira deebi'ee. Akkanaatii siin jedha jechuudha. Ammallee taanaan miira kan kee uftuwwan reedii waan takkallee wanni si gorsu jira. Gastii nama si caalallee beekan. Gastii nama anama gastii nama keessan argita hin naku gastii nama. Mana kan kee banadhu taa'e. Hin feetuu miti gastii nama gugurdaa nama kiiloo qabu dhaqi taa'e. Malee beera kolkolee asirratti moodesii wal jalaa fudhattee wal arrabsitu gastii isaanii hin dhaqin. Beera xuuxmaa jaa hadha walii kennitee baru xuuxmaa keessanii wal arrabsitu hin dhaqin gastii isaanii. Kolkolee hadha jaarsa walii ergiftee katee boru jaarsanii wal arrabsitu gastii isaanii 80 fe'aa harkisanii hin dhaqin. Si galee buna dhuguu mana namaa seenanii misikirii maalii deeman jedhan firdi beetii deeman jedhan hin dhaqin mana namaa. Amma sodattee bakka san seenuu baatteeti maqaan kan kee wanni si ka'uuf hin jiru tokko san lammaffaa kiiloon kan kee guddaadha. Dubartii walii wal tadaammatu dubartii walii waliin haasa'uu hin dandeessu. Kiiloon kan kee guddaa bakka anas si beeka nuusii waliin nyaate si beeka. Haa iyyitu iyyaatuma jirti baroodaatuma jirti haa iyyitu ati deebi bakka waan leencasee aboo jiru malee waan saree si duubaatuttuu hin yaadin. Namni ijaan si dhufeetiin jaartii tante maaf akkana goota yookaan ammoo maaliif tana fuute sin jira ija abooti ijaaf ija si dubbatu jira hin jiru bar si duuba haasayan malee jechuudha. Yeroo hundalaan hamatamaan leenca hamattuun adurree warra si duuba jiru irraa naasayin kasee afoo jiru malee jechuudha. Ijaaf ija akkasi dhufe ammoo ija isaa keessa akkana cafaqiitii bira dhufi. Gidee allaqa asirra baatee dubartiidhaan waliin deebii walii deebisuudhaaf dubartii takka waliin hin dubbatin. Hadda tanaa deebii deebita tana fidaattee boru dubbatta boru tabiraallee hudduu miicattee gabbaatee si arrabsiti jechuudha. Boru tabiraallee ati reetiin gastii isii irratti waamaa ajandaa isii godheetiin beekamtii hin jirre isii kenna boru deebiteetiin tabiroollee si arrabsiti. Anuu nama hedduu fammasiisee ka'ee itti gaabbee argite. Nama hedduu arrabsee fammasiisee itti gaabbee jechuudha. Si galee nama hedduu fammasiisee atillee si duunaan niitiin qoraasuma jaarsaati. Gizeenni haadha gara miidiyaa dhufe silkii harkaa fuudhii dhoggadhu. Wanta kan dubbatin reedii kiiloon kan kee guddaadha. Kabajaan si beekan. Abbaan kan kee nama guddaa. Maatiin kan kee nama guddaa. Sagaxoota jechuudha. Uummata shiishaadhaa fi jireenyi harkaa badee shiishaadhaan jiraattu. Jaarsa mana ariiteetiin wannoo shiishaa dhiirsa godhattee waliin jiraattu waliin asirra baatee deebii takka hin deebise. Ani eenyu jedhiiti uf laali. Eessa jira eenyu jira. Eenyutu kaayiroo keessatti dubartii lama kabajaadhaan horataa jira. Kabajaadhaan horataa harta kabajaadhaan bulfataa jirta jechuudha. Uummata keessiidhaaf jedha jaartii ofii waaqqatu keessii akkasiin godhan. Jiraadhu jireenya kan kee korra iiti akka dura jiraataa jirtutti. Eenyuttuun bu'aattu eenyuttuun dhuftu. Kabajaa kan kee kiiloo kan kee beekii jiraadhu. Beeraa waliin asirra gabbaatee deebiin deebisin. Taboru tabiraallee dhufteetiin gastii kan kee gubbaa korteetiin waliin tasaaffatta. Ululul jedhanii iyyanii asiin fooloo godhanii asiin beekamtii argite. Namni beekamtii beekumsa hin qabne miidiyaa kanarraa barbaadaara. Reedisi caalallee beekeeti miti. Beekamtii beekumsa hin qabne. Wani dheengadda hoolonni su'uutii akkasiin lubbuu waliitti taphataartu bar. Yookaan harargeedhaa quuqameetii miti bar. Yookaan gatii arsii arrabsaniif quuqameetii miti bar. Fooloodhaaf lubbuun namaa bayaarti. Fooloodhaaf jecha namni beekamtii jecha namni gabbaa'ee si arrabse maal inni?
Mucayyoon hoo'ituudha. Anaan arrabsiti bar. Namni heerumaaf jecha dhiiraaf jecha kaayiroo dhaqee heeruma dhabee eenyu naa hima itti asiin dura. Si galee akka waan dhiiraaf jecha dhufu akkamitti akka dhufeeti na beekta fakkeenyaaf. Anumaan tana waamee kanaan jedhaa dhufan bar. Dhiiraaf jecha kaayiroo dhuftee rabbiif rasuulii jedhi reedii. An nama dhiiraaf jecha kaayiroo dhufeetu ana ati hin beektu keezii an ittiin dhufe akkamitti akka dhufu. Baasa boora kiyya waa hunda keessattuu naa sirreessee dhufee miti. Argite? Maqaa san guddaa badhee taa'aa jirti. Teengatte gabbayanii akka targite san diqaalaa dhalteetiin kaayirootti of keessaa baaftee naan jedhan. Maqaa guddaa sanarra kaa'an jechuudha. Gaafa maraadhee carqii gatee garaa gubbaa. Galee. Aamin jedhee fudhadhee jiraadha. Kanaaf maqaa hedduu miidiyaa kanarra fudhannee jiraannee jiru. Asiin dura mana barjee deemti naan jedhan. Anaa garamiin deeman beenne mana Suudaanii dhatti haati faatee naan jedhan. Dhufee gaafa ji'a 8 jechuudha. Haga ammaani eessaan baay'inni timaatimii bitatanii hin beeku. Baajaajiin naan deema. Haga ammaatitti baajaajiin masakee naan deema jechuudha. Kanaaf siin jedhanii hoo siin jechuu baatanii hoo ka kana duraa wanni taru hin jiru. Ka kana dura gugurdaa san wanni caalu hin jiru. Jiraataa jirtaa wayi mana namaa dhattee hin kadhattu, mana namaa dhattee shishaan harkiftu, mana namaa dhattee caatiin qamaatu, mana kan keeteetta, reediin mana ofii jireenya ofii jiraataan si beekan. Dubartiitu si harkisa siin jedhanii bakka si harkifte. Haadha teetutu dubarti, obboleetti teetutu dubarti, niitii ofiitiif kabajamanii bultii ofiitiif kabajamanii jiraachuun beekumsa malee wallaalummaa miti. Warri jaarsa ofii harkisuu dhabee alatti bahee hudduun isaanii ala baate meeqatu jira. Si galee jaarsi taataru meeqatu jira. Kanaaf mucaallee mucaa an beeku. Amma mucaa an beeku dhibba keessaa parsantii dhibbatti beeka mucaa san mucaa akkam akka ta'e. Lafaayyuu ol ka'ee iyyuu nama ija keessa nama laalu. Eenyumaayyuu akka ta'e. Jecha takka iyyuu nama sitti dubbatu miti mucaan. Jecha takka osoo waan barbaaddeeti jetteeni mucaa dubbatu miti. Irraa ililfataaran kunoo. Akka waan jaartii isaanii jala baafatee wayi akka waan jaarsa isii jala baafatee niitii isaa fudhatee wayi uummata ganama galgala hudduu namaatiif ililfatu. Jireenyuma namaatiif ililfatu akka waan kaleessa fuudhanii wayi walitti dammaranii wayi. Anama mucatti inni gadhiise jedhan san yoom akka gadhiise beeka. Eessatti akka gadhiise beeka. Akkamitti akka gadhiise beeka. Osoo inni bareedduu tanaanuu walitti hin dhufin. Mucattii tanaanuu bar haga ture bar haga jaartii gadhiise ture mucaan. Yoo xiqqaate waggaa lamaaf deema. Taadaa ol hidhatee taa'uu qaba inni waan ofii. Moo xabbasee nyaachuu qaba. Eegarra jiraate ilma namaatiin dhugaanii hin jira. Haa jiraachuun qabu. Fuudhuun qabu tabira. Anama mucaa akkam akka ta'e beeka. Warra bilkaa barabbi danna haa dhabamsiisu kun asraa azaanaa jiran. Mucaa ija keessa ol jedhee nama laalle. Nama amanamaa nama akkamii jechuudha. Si galee hadda kolkoleen asirraa gabbaateetiin kun ganama galgala irraa ililfatti jechuudha. Kanaaf reedii kiiloo kee beeki. Hin deemin gastii kolkolee maraarallee. Sitti haa hafu. Kiiloo kan kee. Himatteerta kana booda kunooti obboleessi jaarsaallee jaarsatillee himatte kana booda yoo sitti deebite ijaaf ijatu arga. Sirraa dhaabatti isiinuu inni nu nama gadhiise sitti deebituu miti. Kanaafuu dhiifama miiralli keessallee galee dubbadhee kiiloma kan kee beekisiin jechuudhaaf. Galatoomaa dhawaatee abshir. Guys, hundi keessanuu galatoomaadha. Okkolchee karaa deemaa ture kaameeraa achi silkii natti hin tolle. Kanaaf maarraa ture agaan bakka deemu ga'uu jeeti. Dhiifama guddaa bakkuma isiillee bunanuu dhiifama si gaafata. Kanaan boodatillee akkuma ati faate jettee himattee jirta. Yoo isiin arra booda isitti ol godhattee sitti deebite isii osoo hin ta'in nutu si arrabsee jechuudha. Okay? Dubbiin dhiiraa hamma suma kana dura atillee nuun hin geenye isii si dubbatullee hin garre amma immoo na tuyxeen irraa qabadhaa jettee kaleessi nutti himatte. Anattillee jaarsatillee kaleessi himatte nulleen gaafannee jira hawwilii isan tuquu akkasuma koomentii miira keessa galcheette dubbiin san dhiifamumaan dhumatti bakkuma isii buunee egaa dhiifama si gaafanna nuti yoo isii si deebite immoo arra booda nuyi jechuudha. Okay? Galatoome bayaan kiyya itti himaa laala bareedduuni ni jarjarti. Durumaayyuu wanni biloo godheera nama gara kiyyatti isii mana kiyya jalaa biloo kiyya la jirti. Maal akka godhan beeku inni mana tuttutti yeroo hundaa inni mana tuttutti si galee biloo godhee jira. Gina ammoo heerumtee bultii ijaarrattee mucaa kanatti dabalamuu isiitiif wallaahi billaahi harka dhibba keessaa parsantii 95 jaaladheefi jira. Sirritti baga itti heerumte si galee baga itti heerumte haa jiraattu bakka haa iyyisiiftu hoolota si galee haa jiraattu jireenya si haatti fuuftu garuu dhiirsa isii irratti hanqarfattee gabbaatee miidiyaa irratti akka lallabe heerumteerti miti
hoolota mamma isitti iyyan kanaafuu deebii akka hin deebiif. Marabba. Warri mamma isitti iyyuu kanaafuu deebisuun qabdu. Jireenya kan kee dhabbasiiti. Deemii atuu mushurraadha. Fiqirii kan kee axxaaxxami jedhiin gara barbaadde galabbatamiti. Feetol garagalii feetu garagalii axxaaxxami jedhiin fiqirii kan kee. Ganaa mushurraadha. Asirra dhuftee deebii nama deebisuu yoo gamna qabdi. Kanaafuu itti himaa dhoggaa tasgabbooftu reedii kiyya na kabajuu kan keetiif dhiifama siin jedha. Hedduu si jaaladha. Abbaa kiyya lammataa. Jireenya kaayiroo kana keessatti dhibba keessaa paarsentii 95 kan maqaa isaatiif dhaabadhee deeme wallahi hedduu ulfaadhu kilmaa takka namaan deebise. Alaabaa beekamtii namaa kennu. Okay, guys, galatooma ulfaadha. Ani durallee waan biraan barbaanne maaliif akkanarra sitti waafachuu barbaade namni mootu walirra waa argallee walirra waa dhagayallee walirra muuxannoo qaballee ati faatee obboleettii kooti nama kabajaa naa qabu bayaanillee nama akkasiiti isinillee warra sitti argamtan namni harki caaluma hubataa na jaalatana kabaja jedhee abdadha awwaan biraatiif osoo hin taane maqaballeessiin gaarii mitiin beeytanii akka reefii jenne sanii miimoorii waggaa namatti deebi'a siigalee keessattuu wanti waa itti maqaa wal balleessan. So gaafa dhaloonni haaraa dhufu waan dhufu san dhaggeeffataatuma deemu. Homa haaraa dhugaa seetiniin siigalee kiiloo bakka sii qabu san gasii buusaa deemu. Awwaasa san qulqulleeffachuu barbaadan maqaa kiyyatti bu'uu barbaadu. Anamma waa'ee bultii ati faata jette san dhugaa rabbii anuu isii caala gammadee bujatii tana wallola qabna garuu maaliif? Bultiin piraayiveetidha kan nama dhuunfatti nama kamuu ni laallatu. Unkaan akka ati faata jette san jaartii san kaata hiikee tana fuudhuu miti warra yoo fuudhan I don't care. Ani maala kanaan jedha waan ofirraa beekuuf muuxannoo qaba jechuu barbaadetti namni gaafa waa fuutu waa siin jedha. Ani maala kanaan jechaa jiraniin beekaa muuxannoo qaba. Bultiin nama jeeqa namni sii galee si shororkeessuu barbaada. So kuni kana ani argitee rabbi kiyyaa jecha dhiiseefii jira. Sii galee bordu'uu danda'a. Isiin borduu dandeetti. Osoo dhiisiniif yoo duute gaabbii ta'a sii galee. Obboleettii tiyyaa haadha tiyyaa dubartii in saalfadhaa yan dubartii waa jechuu dhugaa isin hima dubartii meeboo an dhiira iyyuu saalfadha gaayis unkaan dhalaa maraa miti ani dhiiranuu waa jechuu saalfadha dhugaa isin hima ajandaa ani quban qabne irratti raggaxame kanaaf miisaandaristandii jedhan san ta'uu mala an dhiisee jira obboleessa kiyya kanatti simadde jaarsatti simadde osoo raggaxaayyuu ta'e darbayaan beeku bar osoo marbaa'ee iyyuu raggaxuufi. Sarara diimaa keessa qaxxaamulee wayii yoo kute malee. Wallahi nama arraba sanuyyuu beekuu miti sii galee. Arrabuma sanuu garatti arrabsan hin beeku giddiidhaan qirqidan mucaa kanaan. Wallahi billahi. Giddiidhaan qirqiduu isaaniiti malee. Wallahi giddiidhaan qirqidanii dubbaddu jedhaniitiin qirqirsan malee wallahi nama osoo arrabsuu bahee yureediin nama arraba beekuu miti yoo. Achi keessa taree wayii wantoota badaan tokko jira miti ka sheexanni afaanin nama fidu waan akkasii taate malee kanaaf an viidiyoon dheengadda argeessuun iyyuu sila yoom haasa'e sila anuu miidiyaa kanarra jira viidiyoo maqabatanii olii gadi hin deeman kana yoom dubbate aslii reedii waan jedhutu iyyuu gaafii natti ta'e akkuma tasaa naafoo dhufee viidiyoon jechuudha sii galee gin ammoo an akkasitti andarstaandi si godhe ka biroo dhaloonni haaraa tiktokii banate kan andarstaandi sin goonetu jira. Akkamitti kana jedha ka jedhan ka bakka guddaa sii qaban. Keessattuu warra koomentii jalatti waa dhuga yes itti muddi siin jettee bar siin jedhu kana caala namni ati ilaaluu qabdu nama ilaali barcuma guddaa sii kaa'ee welcome siin jedhu sanni ilaaluu qabda nama ija kan keefoo jiru. Namoota gurguddaa ija kan keefoo jiran ilaali malee warroota koomentii jedhan asii deemanii bareedduu jalatti illee itti muddi gootitti teenna jedhan osoo ati siin rafsitee illee ammasii itti muddi siin jedhan bakka laal baloo. Yaa inni biraa immoo wanni dhumarratti jechuu barbaadu guys waan takka hubadha fakkeenyaaf amma waa'ee ijoollee kanaa kaafne namni gariin amma yoo waa nama arrabsu akkam jedha beektanii ebaluun nama gaariidha ebaluu santu badduudha malee fakkeenyaaf jaarsaaf jaartii kaastanii fakkeenyaaf bareedduu arrabsi jaarsa jaalachaa bareedduu yoo arrabsite fakkeenyaaf ati waan isii jaalatte yookaan isii jaalatte seeyin walumatti arrabsaa jirta ammootu anillee gaafa ana arrabsitan jaartiin ta'e nama nagaa ta'an walitti nama afuufaa jirtan jaartitti yallee gisee arrabsitan waan ana faarsaa mootu waan ani gammadu sirriitti fakkaatiin gaayis walitti hiitanii keessattuu nama jaarsaaf jaartii baay'isawee ana eessatti namarraa ba'e beektaa girrisa miidiyaa kanarraa
Gaafa maaltu fi sishaa wal jaalatan san harka dhaafi ture manni. Harka dheefi gaafa jarri wal fuute immoo ibidda rabbii kana immoo wal fuudhanii dha fakkaate. Waliin jaalatu namni kaabiliin jaalatu namni kennu. Siigalee kanaaf jaartii tiyya jaalattaa na jaaladhu. Jaartii tiyya jibbitaa jibbi. Ana jaalattaa. Jaartii tiyya jaaladhu. Akkasuma bara warri miidiyaa kun fideeti wal gubbaa nama qabu muddama namarraa addaan buqqisuufis ni muddama bara. Kaagaa hin gaya bakka. Kaabilii amala kaabilii sinitti warra kewannoo jechuudha. Jaarsaaf jaartiin yoo jaalatan waliin yoo jibbanis walumaan tana baradha. Namu hundaaf jedhan namoota fuudhan namoota haaraa fuudhan hedduu arge hin raggattanii ni xiqqeessanii abadan tokko ol kaastanii ebaluun nama nagaate ebaluun badaadha. Jaarsa